hiu jechuun ammagaa an kan hin jedhu obboleettiin Saidoo waashan jette ageessaniittu Saidoonii durumayyuu ijoollummaa isaatiinuu ijoollee mata'eeyyuu araba akka fuudhu beekaa araba yoon fuudhe malee hin taragaaga'u moo maal jette Saidoo ijoollee ta'e waa arabaa yaadachuudha ቪዲዮዎች ይደቃለ ግብደን እና ልጅ ሆኖ ራሱ አረብ ካላገባው አልረጋጋም ጀዳ ጀት እንዴ አማማያች በርባደ ሴት እሳ ሱማያን አረብ ፉዴ የመኒ አረብ ጆሌ ጥቆ ወይ ፉዴ እሳ ሱማያን ጀት እንገደ ኢሳ ዱጎምሱ ፈቴቱ ኢሳ ዱጎም አጋንጀት Asharbi ufadheetu beekoo dubbii kun ay ware adi ware kun ay ware wande sharbi la bishiro iwattaut ay ware irasu adi ware bagille sab daraja ware allende enante zadada patada shikara buna dam zadirratti kan ta'an odeessan dure sinarraa fagaattan malee sila buna danfisee teenye odeessina ture wae kana inna kana odeessu fette Sumayyaa maal qabee maal gadhiisu ettesi jettema laaqxu kana isheenis uftee maa ishee hafare Saidoon niiti fuudhee jechuun isheetti ulfaateetu afaan shirraan baane baay'isawee ijoollee ta'eeyyuu araba hamma fuudhutti ani tasgabbaa'u jedha jette ahaan immoo maalayyaa inde Saidoon kun ijoollummaa masaattu Baka wamani tiyada lata ede yad. Madade kuna baleti Saidoo mo diina say andurayu kuna baleti Saidoo mo diina Saidoo tenna bayan kesani. Intini jettan ammastana kuna baleti Saidoo miti. Baleti Saidoo miti jechu. Waan qabatama tokkon agar video hin agaramne suuraa hin argamne Sumayyaan dubbatteef jalaa fuutee haca baccabdi. Kan dubbattu irratti kan ijoollummaa isaati. Maali wanza Saidoo rakkina dubartii qabaadha mooyyu as deemna Saidoo fuudhe achi deemna Saidoon hin fuudhe maali guyyaaniitiin fuudhamtu ala ta'e seetan immoo Saidoo ayyaanni fuudhaaf heerumaa kabajamu jiba isa kan biraa immoo ma inaante isin anaafis nakuma asteenya wayne amma nama meeqatu video kana kan ilaalu Adaamaa jiraata ani leetin nama tokko highway makanarra deemna ayyuu bira dhaqeenan dhufa Adaamaa jechuudha amma information Germany ageenya jechuudha Germany uftee nutti haa himtu jechuudha maayetti seetanii ayyuuni irraanfatteetti Saidoo irraanfatteetu jiruu mataashi jiraachaa jirti laayifii mataashi jiraachaa jirti Saidoo irraanfatteetti bakka waan hundumaa gootee maal gootee akka barbaaddeetti rifeensa ishee agarsiifattee amantaa musliimaa keessaallee akka waan baateetti jette amma YouTube irra dhuftutti amma miidiyaa irra dhuftutti takka engadde hojjetteemti video engadde hojjetteetti miti waa'ee kanaa softeetti ishiin ndaamsa engaddaa kana Sumayyaa kadhataa ooltelleetti Sumayyaa kadhataa oolte afaan Oromoo haasofte maal hundi keenya yoo dhageenyeerra isheen immoo maayitti balettiin Saidoo isheen jedhamtu sun Saidoo isheen obboleettii keeti miti na'aman isheen akkuma Sumayyaan akkanuma maqaa kee balleessitu isheenillee ishee afaan haca baccabdee maqaa si balleessitti Amaariffaan viidiyoo hojjette kan obboleettiin maqaa balleessite eenyutu maqaa irraa kaasa si jammar dhufteellee hin falmineefi dubbicha axxaaxaaluu yookaan kuffisuudhaaf illee maal fuudhaallee miti jechuu qabdi maal fuudhaallee miti calje'anii Sumayyaa garaa jabeessuuf Sumayyaatti abbaan taate sagalee ergiti malee maali rakkina dubartii qabaayyuu ayyuu faana seeraan hin jiraatu kun Sumayyaa araarfachuufis olii gaddeemaa irra kan jechuudha qabdu dhuftee isa dur jetti abjuu durii haasofte innaa ani ragaan qabaa ragaadhaanuu qabaa akka ayyuun jireenya mataa ishee eegaltee asitti fiduun maal godhaa miti malee jedhee maleeyyuu
ragaayyuu qaba'anii jettu seetaniira. Saidoo irraanfatteetti jireenya mataa ishee jalqabdeetti. Kanaaf immoo ayyuu galatoomi kanaaf immoo jettee jechuudha. Inni kan biraa maal ta'e ani Saidoon na doorsiseera dhuguma situ Sumayyaa fuudhaa jira yoo ta'e hangoofaan keessa dhumaatii naan jedhee. Ani immoo jette yaa Saidoon kana jedheera natti fakkaata yeroo darbe waa'ee Jarmanii irratti jechuus danda'aadha jedheeras natti fakkaata. Irraanfadhetee waa'ee Jarmanii yeroo naasee. Kan biraa maal itti seetanii kan isin dhibu kan isin kolfisiisu tokko immoo ani yeroo Saidoonii Yamaniin deemne Yaman deemee goodaatti kufee Saidoon hin maraate Saidoon maal ta'e hin jedhamne viidiyoon hojjetamne waan akkasii Saidoo alarra warra alaa faana viidiyoo furaabee jechuudha. Sumayyaan akkanaa gaddituuf jedheen akkas godhe hin jenneen birrii sin dhabne umas rakkane garuu ammamnaa aartinaa gadditee lafaana kaastii laata jedhee waan hojjete yeroo sana Sumayyaan achuma jira jettee turte. Booda achi hin jirutte malee. Isatti yeroo sanadha kanan nahee gara miidiyaa dhufee obboleessa kiyya akkas ta'e jedhee rifadhee boo'ee maal taatu guyyaa sana natti hafeera ta'e jireenya isaanii keessa seenuu baadheera ta'e achumatti too fixataniiru ta'e anamma sababii isaaniitti iyyuu anu abbaa manaa kufaan yeroo darbe viidiyoo ni hojjenne ciqicciqii ta'eetti lola ta'e because ani yuutuubii Sumayyaan deebii deebisa, Ayyuudhaan deebii deebisa, Saidoodhaan deebii deebisa yeroo kennuuf hin dadhabe abbaa manaa kootiif. Yeroo uman dhabe baqqaa. Innaa an mana koo keessattuu nagaan dhabee ciqicciqii ta'e manni keenya. Kanaafiyyuu osoo natti hafeera ta'eyyuu keessuma galuu baadhee duras yeroo inni jalqaba gaafadhe dhiisii nan xumuraa keessan gadi naan jedhe. Anis immoo Saidoon hangafa koo waan ta'eef Saidoon hangafa koo waan ta'eef hin xumura jedhee dhiise. Ilaallan wanti shish jedhu hin jiru. Ilaallan wanti xumuramu tokkollee hin jiru. Amma nan gaabbee ani Sumayyaadhaa fi piroosesii xumuraa hin jiru. Sinitti meera. Ani ndaam Sumayyaatti aareen jira. Hamma Gondar deemtu kottu ana bira ijoollee fidi kottu qilleensa jijjiirii jedheen ture. Isheenis karaa koo dhufaa hin jirtu. Ani baay'ee isheetti mufadhee baay'ee isheetti gaddeera. Osoo ani as Jarman Yuroopiin jiruuti karaa nama biraa dhufaa jirti. Isheenis garuu dhugaa qabdi yaaddoo akka kanaa qabdi. Yoo dhamman achi dhaqe Saidoonis achitti dhufaa. Saidoo fiddi achi wal quunnamsiisti jettee. Kun immoo tasayyuu hin ta'u yoo fedha ishii ta'edha. Jarman jechuun biyya namni tokko sin xumne biyya bakka dimokiraatik ta'e walloluu namni dhufee si tuquu hin danda'u afaanii yoo sitti dubbate malee mirga ishiitii deebi'uutti dhiisuunis garuu isheen dabarsitee na kenniti obboleessa ishiitti. Maali shaarbii kana sirreessuu isii odumaan odeessama gidduutti shaarbii sirreessuun qabamu. Ay waree innaa dabarsitee na kenniti jetteetu sodaatte. Silaas dhufteellee bareeda ture ijoollee fiddee jamuu jettee jamuu maqaa jamuu waamte jechuudha gidduutti. Innaa waan isin naa beekuu qabdan kanadha. Baay'ee isheetti mufadheera nafaana naasoftu. Isheen lakka karaa biraa deemaa jirti. Karaa biraa Jarmanuma dhufaa jirti. Saidoodhaan immoo maal ta'e dhimma na doorsistuuf tokkollee hin qabdu. Nan doorsisiini. Ani isheerraa dura isaatii isheerra gortanaan jettee isheerratti gorteetu dhuftee na loltanaan jedhaa turte. Ani isheerra goruu osoo hin taane ati nama miidhaa jirta. Asiin nama miidhaa osoo jirtu akkamitti si faana nageenya haasa'a. Akkamitti gara kee dubbadha nama miidhaa jirta barii. Kanadha malee hin beekta jette. Hin beekta hammam akkan si dhibbadhu hin jettu seetanii. Kanaan duras kottuu siin jennaan hin diddee. Jarmaniin kottunaan hin diddee. Hin beekta. Hin beektamu hammam akkan si dhibbadhu mana keenya keessaa iyyuu. Namni namaa dhimmu akkattiin yeroo maqaan namaa zim jedhee badu ufee haa caba. Isa waliin somnu. Innaa akkasiin siniin jedha.
turjumaanadha jarmanirraa kanan fide garuu naxalaa kan shaarbii kan uffadhe immoo ayiwaree iyyaatee fanii naxalaa uffadhe shaarbii laayif godha bannaata jechuun